ይህም ይታወቅ ዘንድ ኩኒስ አቤከሙ ጀቹዳፍ ዛሬ እንኳን ሀረዩ አንዳንድ ጠንካራ ሴቶች ዱበርቲን ቶኮ ከጎልማሳ ጋር ኢረ ጎልማሳ ቶኮ ወጅኒን ታግሎ ወልአንሶል ቀበኒ ለማሸነፍ ሲደርሱ ሟቹ የሮካኔ ይታያሉና ሙልአቱ ጀደ ስለዚህ መጥቶ ቀጥቶ ሬቤ አደቤ እንዲያሳድራት አከሼ ቡልቹፍ ዲር ሬቤ አደቤ አከሲን ቡልቹፍ ከንስን አሳነ ሰምተን ብሎ ሴትን ባልና በጉልበት ደካማ አደረገው ደደብዱ ወንት ሼ ጎዴ ፊ አከሬቤ አደቤ ሼ ጅራችሱፍ ሁምናን ደደብዱ ሼ ጎዴ ከናፍ ሼ ኡሜ ጀደ ወራዳ በከንት ሞሲ ገርሲሱ አስራ ታይሲ ዱብሳ ከያንሳ ሲገሉፍ ከዚህም በኋላ አዳም ከእንቅልፍ ብነቃ ከነቦዴ አዳም የሮር በሳቲፍ ከው ሔዋን እርሱ አካል እርሱን መስላ ቃመሳ ፈቃቴ ሔዋኔ በአጠገቡ ተቀምጣ አገኛት ቡቄሳ ታቴ አርገቴ አዳም ትንቢት ተገለጸለት አዳም ትንቢትን ይትሙለቴ ይቺ ተስጋ ከስጋዬ ነፍሷ ከነፍሴ ፎንሺ ፎን ኮራ ለቡንሺ ልቡ ኮራቲ አጥንቷ ካጥንቴ ተከፍሎ የተፈጠረች ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ኢሼን ለፌ ኮራስ ለፌ አመምቴ ከናፍ ዱበርቲያ ጀደምቱ ጀዴ ስላሴ ምስትቱን ብሎ ስላሴን ሞ ጃርቲ ሲፋታቱ ጀዴ ሰጥቶኛል ናከኔራ ብሎ በትንቢት ተናገረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 እስከ 24 አዳምስ ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ አዳም ጃርቲ ሳዋኒፍ ሔዋን ጀዴ መቃባሴፍ የሔዋን ሁሉ እናት ናትና ሔዋን ሃዳዋ ነመ ሁንዳት ዘፍጥረት በቆና ሰለ ቆዝሪ ደማ እስከ 1 ቶሌ ይህ ሲሆንና ኩንሊያ ተውቲ ጀዴ ጋሳ አሳከኛ ማት ይሁንና ስለምን ስላሴ ሔዋንና ከአዳም ከጎኑ ፈጠሯት ማለፊ ስላሴኒ ሔዋኔኒ ቡኬ ሳራ ኡሜ ከፍ ብሎ ከራሱ ዝቅ ብሎ አሲንገዴ መታሳራ ገዲ ጀዴ ሉከ ሳራሞ ከፍ ብሎ ከእግሩ ያልፈጠራት ብሉ ማለፊ ሉከ ሳራ ኡሙዲዴ ዮኪኖ መታብራ ኡሙዲዴ ማለፊ ከሌብራ ቡኬ ዳማፍ ኡሜ ዮጀዳን ሲጋፈተኒ ከራሱ በፍጥረት ኦቶ መታሳራ ሼ ኡሜ ጅራቴ መታ አዳምራቴ ሴት ክሩናት ዱበርቲኒን ቦንቲ አከስመት ስላውኑ ኡታልቲ ኦፍ ጉጉዲስቲ አከኳሲ ኦፍ ጎቲ የባሰው በራት ነበረ ኢኑማዩ ኩራቲ ዳን ከነጫለ ረክፍቲ ቱሬ በኮራች ነበር ከነጫለ ተቶካቲ ቱሬ ቱመታራው ሜጅራቴ ከቴኬኑ ሚናሚን ነማንጀቴ ቹራ ማዩ ዱበርቲ ወንት ቀቡን ጅሮ ጀደ ዝቅ ብሎ ኦቶ ገዲ ሞቡቴ ከእግሩ ፈጥሯት ቢሆን ሉከሳራ ሞኡሜ ጅራሬ ድሮ ሴት ወራዳ ናት ድሮ ዱበርቲ ወራዳ ጀደ ሳልፖዳ የባሰው በተለጣች የባሰው በተለጣች ኮልፊና ጋዋቀዮ ኢኑማዩ ኡቱሉ ከር ድሮዩ ሼን ወራዳዳ ኡቱሞሉ ከራ ኡሜ ጅራቴ የባሰ ኢኑማዩ ከነጫላ በተዋረደች ነበር ወራዳ ኢሳ አንደኛ ሳታቲ ቱሬ አገርቴ መቃሳቲን አቀሲ አማቂሲ አጋው ጂዲ ሴና በታጅራ አቦቤ ጋቢ ከየት ደብናሺ ጋቢ ከየት ደብያ አዊ ጋፈና ማ ሲሳይ ወየ ልቧንም ቤኩሲ እንደብሳ ነጋፈዱ እሺ አማ አቲ ክርስቲያን አናቲ ፈቃተ ኦርቶዶክሲ ያን ኦርቶዶክሲ አይ ኦርቶዶክሲ ኦኬ እንዲከኛ ይይ ያኒ ኦርቶዶክሲ ከንታው ከኛ ማሊፍ ያኒ ኢየሱስ ማሊፍ ጠመቀሜ ኑ ማሊፍ ጠመቀምኒ ስራ ወደላኑ ክርስቲያኖታ እርገታኔ ማሊፍ ጠመቀሙን በርባችስ እሺ ካን ጠመቀሙን በርባችስ ኤቢ ዱራን ዱርሴ ዋቀዩ ጠመቀሙን ካንሰ በርባችስ ኤቢ ቁልቁሉ ተየ ንቁሌሱፊ ኦኬሞ ጩቡ ከኛራ ቁላውዳ ቢያኑት ጠመቀሙ ዋቀዮ ማሊፍ ጠመቀመሬ ማን ጩቡ ነጀት ዋቀዮን ጩቡ ከሚት ጀታ ኢየሱስ ጩቡን እጀቱ ገሩ ቁልቁሉ ተይኑ ቁሌሱ ፋንታይፍ እንዲ የሮ መጥፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያፉረ ቁልቁሉ ዳን ፈይዳኒ ቁልቁሉ ዳና ክርስቲያናቲ አፉረ ቁልቁሉ ዳን ገጥፈ ቁልቁሉ ታይ ማሊፍ ያኒ ማሊፍ ጠመቀመኝ ዲፋ መለና ጎዲ ካሰካና ባየ ሲሞርሙን ቤኩ አንም ቤኩ ራሲ ደብስ ያ ከናፉ ሁንዲ ከኛ ክርስቲያኒ
wanni beenu jiru maaliif akka xamaa amma gaafii hedduu kun akka nama gaafate ijoollee musliimaa jechuudha. Hedduu gaafatte dhugaa rabbii ani dhugaa siin jedha. Hedduu bakka ifa baasanii waa hunda dubbisanii waa hunda viidiyoo si argisiisanii afaan bichaas himanii nisan amma keenya osoo gaafatte maal siin jedhu ati si jammar musliima ta'uu barbaadde ati maaliif ta'uu barbaadde akka namaan jedha. No, inni akkas ta'uudhaaf odoon taane amma beekta wanta hin beekne tokko papi Fadayana Sina. Waa'in gaafadhame anis. Gaafadhu. Hawwiin gaafadhaa Waaqayyo cuuphameera jettee garuu Waaqayyo cuuphame kan jedhu hin jiru gaa Waaqayyoon homtuun argine jedha kitaabni ani dubbiseera Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti homtinuu takka Waaqayyoon hin argine erga jedhe Waaqayyoon cuuphan kan jedhu immoo echaa dhufare. Yohaannisitu cuuphee jedhan maaliif gaate? Linnoo silaa kunoo barreessaan kitaaba sanaa Yohaannis homtuu takka Waaqayyoon hin argine erga jedhe waan hin argine akkamitti cuuphan Waaqayyo cuuphame kan jedhu iyyuu hin jira macaafa keessa. Mee seenaa afaan nu deebisaa. Anaan isa na ibe. amma qo'e sen ortodoksii dhattan Waaqayyoon cuuphamne jechuu barbaadaniit moo naaf hin galleen jechichi. No, amma Waaqayyo cuuphame jedhama. Yohaannis cuuphee jedhama. Maaliif akka cuuphame? Yani oo cuuphamu ija kiyyaan hin argine hin soobee hin amanu wanna kana. Maaliif cuuphame? Dura inni yeroo dhalatu musliima ture malee maaliif akka dhalatu kunoo maasrajaa nu argisiiseera. Yani namni hin cuuphamne kiristaana hin jedhamu. Kiristaanummaa fi qulqulluun ta'uun cubbuu ofirraa dhiquu fi kiristaana ta'uun immoo garaagarummaa qaba. Maaliif kiristaana eminatidha yani qulqulluu ta'uun Yesus siraa yoo qulqulluudha. Ishi kiristaanummaadhaan dhalatee erga dhufee maaliif cuuphamuun maaliif barbaachise? Jechuun amma laasitti maal seete lubbuu si jammaru koo amma dandeesse tokko ati amma qulqulluu taateeti cubbamtoota kan ati qulleessuu yaaltu jechuudha. Cubbuurraa akka dhiqamnuufi jedhan. Yani daa'ima gisee dhaladhu yani amma ijoolleen yoo dhalatan maaliif na cuuban yani cubbuun hojjetan daa'ima gana saniin booddee guddadhee cubbuu hojjetan malee yeroo dhalattu koo kan yeroo dhalattu koo kan kiristinnaa kaatuu fi kan si cuubaniif inni dhaloota haaraadha akka dhaloota haaraa dhalatteetti jechuudha. Dhaloota haaraa dhalachuu keeti. Maaliif innimtu? Dhaloota haaraan dhaladhee ani amma oo dhaladhu musliima ila dhugaa rabbii ani si hima. Keenyuma irrattu macaafa hin dubbisiidhaan. Iyesus maal ani hedduu gaafii natti kan ta'e laa hedduu gaafii nama baay'ee gaafadhee gaafii kana landaaf. Iyesus maaliif cuuphame yoodhan cubbuu ofirraa dhiquufi qulqulluu ta'uu fedhan. Ishi erga afura qulqulluudhaan dhufee karaan tokkoon immoo Iyesus ilma Waaqayyoo afura qulqulluudhaan kan dhufedha jedha. Erga afura qulqulluudhaan kan dhufe ta'ee maaliif amma takka gaafannaan eeggadda eenyutu cuupheenna Yohaannis jette. Yohaannis matuma isaa iyyuu maali jennaan maxaafaa jette. Yohaannisumtuu maxaafatti. Yohaannis maxaafa erga ta'e Yesus akkamitti cuupha? No, maxaafa odoon taane Yohaannis ergamaadha, ergamaa Waaqayyooti. Ergama Waaqayyooti. Hawwii kanallee amante okay. Yani tokko amma maal jedhaa Waaqayyuma dhuma Yesusitumaa Waaqayyoodha jedhan. Tokkoyyee hangada maal jedhee dhufnee Yesus Waaqayyoodha. Inni sun immoo Oromoodhaaf dhufee Oromoodha Waaqayyoon jedhe. No, asitti Oromoodhaa fi eenyuudhaa fi jedheetoo beerii qoodee hin taane Waaqayyo hunda keenyaaf. Yesus kan dhufe Israa'el. Asitti immoo ani ofii kooti akka mataa kootti wanta nani fudhu kan inni itti amanu Waaqayyo ofii isaatii qulqulluus ta'u cuuphameeti kan nu cuube jechuudha. Cubbuu keenyaaf jecha. Maaliif siraa cuuphamee hafuura qulqulluudhaan achi? Maaliif maxaafa kan xaafe eenyudha qoy? Maxaafa kana kan xaafe Waaqayyoo miti. Maaliif yani maxaafa ani quraana maafan akka amanu beektee ani quraana naman maaliif jedhe? Quraanni kan dhufe Rabbii irraa Waaqayyoo irraa maaliif? Nabiyyu Muhammadii ergama Waaqayyooti jedhanii amma ijoolleen musliima. Akka keenya Yesus Waaqayyo ani duraan hedduu nama illee arrabsaa ture laal. Rabbiin ifa manaa godhuti. Yesus Waaqa
Yesus gooftadha. Yesus immoo iyyuu yani waaqayyoon uume ajjeesus fayyisus ni danda'a jecha ijoollee baay'ee hodhabeetu ijoollee musliima baay'ee. Oy maqdii ani immoo gaaffiin qabaanumtu immoo sibra. Yaa. Amma ati jechuun jechoota kanaati amma baruu barbaaddeeti moo beekteeti kan gaafachaa jirtu? Ani baruu barbaadee giraana gabba'e kaan yani maaliif akka cuuphamne maaliif yani maaliif cuuphame Yesus erga qulqulluudhaan hafuura qulqulluutiin dhufe maaliif cuuphame kan jedhu tokko amantuma kiyya kanayyuu shakkii qaba. Shakkii hedduu. Sakana kana yaa nuti amma beeknu kanuma jennee fudhannee amanneerra warri nu caala beekan immoo abbootiin hin jiru abbootiin amantii isaan immoo nu caala beekuu danda'u. No gaafadhe laa eessumni kiyya raasisaatiin qeesi an gaafadhe maalaan jedhe ከዚህ በኋላ ናን jedhe የእህቴ ልጅ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ነገር እንዳታነሺ አንቺ ክርስቲያን ነሽ ስትወለጂም ክርስቲያን ነሽ በቃ ክርስቲያን ነሽ እኛ ውስጥ ማንም ሙስሊም የለም ኢየሱስ ክርስቶስም ሲወለድም ክርስቲያን ነው አንጀ ለምን ተጠመቀ ታዲያ ጎቴ ብዬ ስጠይቆ ዝም በይ አለኝ። ለምን አስፈልግም የምር ማሊፍ አማንቲ ሴራማ አማንቲ ረት ኢየሱስ ያኒ ኢየሱስ አማንቲኒ ሳማል ቱሬ ክርስቲያናቱ kun maali muslima ture garuu maali warra muslima kana amana maaliif yani maaliif hin amane maaliif cuuphamuun barbaachise tokko immoo maal jedha yeroo dhalannu wi maariyaami muslima yesus immoo iyyuu kiristaana saniif cuuphamneedha iddoo gaafadhe maariyaam muslima turte ማርያም ሲጀመር ሙስሊማ ሚ ማስረጃ ላን ማርያም ቤተ መቅደስ ከሰት ጉዳቴለ ያን አዊ ሲሙዋ ጆሌ ሙስሊማ ዋሄዶ ጋፈት ኢፈስ ባሰኒ ሲማ hankeenya beeta kitti gaafadhu afaanin bicha afaan saniin mee masrajjaa fidii jedhanii duratti maal jedhee Yesus Kristos ajjeesus danda'a fayyisuus danda'a inni ofuma matuma isaati waaqaa Yesus Kristos don't know Yesus Kristos ergama waaqayyooti malee waaqayyo dhumaa miti erga inni waaqayyo ta'ee Maariyaam akkamitti uumamte eeshi maqdii dhiifama ani immoo gaafii tokkon si gaafashee ijoollee musliimotaa as keessa jiranis ijoollota musliimotaa jechuudha. Amma musliimni jechuudha nuti amma yaa akkatti barannuttis akkatti dhageenyuttis hayimaanotiin kan ortodoksii kan dura jirus kan jiraatus xintis kan jiru uumamni hundis ortodoksii kan beekudha dhaloota isaarratti jechuudha. Garuu dhaloonni musliimaas dhaloonni pheenxees hayimaanotiin inni kaan jechuudha dhiifama. hayimaanotiin akka dhageenyutti barootii kan lakkoofsisanidha. Barootiin muraasaan wayin immoo barootii dheeraan dura kan dhufanidha. Yeroo barootii dheeraa kanaanis gabaabaa kanaanis yeroo erga dhufaniin booda inni eessaayi kan dhufuu danda'e. Hayimaanotiin kun eessaayi kan inni dhufuu danda'e. Maaltu ijoolleonni musliimaa amma wanta dhugaa baasu jette asitti gaafii kee keessatti wanta qabatamaa ta'e tokko dhufanii haasa'u jette wayye yaamani way si gaafadha Yesus Kristos waaqayyoodha moo ergama rabbiiti waaqayyoodha eshi waaqayyo erga ta'e Maariyaam uumet deebi'ee raawwatee moo gara Maariyaamitti deebi'ee Maariyaam keessa ba'ee Yesus ta'e dhufe no Maariyaamiin ko waaqayyoon Yesus Kristos hafuura qulqulluudhaan kan deessedha. Hafuura qulqulluun waan dhalateef immoo waaqayyo ta'e uume. Maariyaami eenyutu uume? Yesus waaqayyo. Maariyaami uumaadha. Maariyaami kanatu uume jechuu kan hin dandeenye uumaadha bakka Maariyaami. Garuu waaqayyoon immoo hafuura qulqulluudhaan deesse waaqayyo jechuu danda'ama. ilma waaqayyo no kanama ifa ba'eera bar Yesus ilma waaqayyo nde maqaa abbaa maqaa ilma hafuura qulqulluu jedhan ka maaliif Yesus humtuyyuu waaqayyoodha jechaarra bar as Magdi
itti fuftu gidduutti paasteroota yookiin immoo qeessota isin affeeroo jiraatanii al tokko ergaa dabarsuuf daaqonoonni fi paasteroonni os jala jiraatan piliis koottaatti deebisaa fi nuun teenya dhaggeeffachuu jirra. Nuun yoo nu gaafatan hin deebisnaafi. Paasteroota gaafachuu qabnaa iyyuu indoo warri daandiirra nu deemuu nu dhoowwee nu warra ortodoksiis nagaa nu dhoowwee isaanii. Gaafanna paasteroonni haa dhufan. Araarsaa kana gaafatadhaa kun hojjetanne. Yesus maqaa isaatiitti waaqayyoo miti jedhee amanaan waaqayyoo miti erga Yesus waaqayyoo ta'ee leeshi waaqayyoo akkamitti hafuura qulqulluudhaan uumee Yesus jedhan kun no sisay yaani Yesus Kristos ilma waaqayyooti jedhee amana ammallee taanaan borullee taanaan kana farraman baamistu taatee farramubatan finaatum anis akkasuma jedha kitaaba qulqulluu irratti wanti dubbisnullee akkasuma waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate erga jedhee waaqayyo ofii isaatii dhufe yaadne jedhu ko barumsa namoonni ofii isaaniitti uumanidha malee macaafa qulqulluu irra illee hin jiru. Ya, macaafa qulqulluurra Yesus waaqayyoodha hin jiru. Yesuusis ofii isaatii waaqa koo jechaan turre kitaaba qulqulluurratti fakkeenyaaf yeroo fannifamu sana Elohee Elohee lamaa sabaqtaanii waaqayyoo koo maaliif na dhiiste eenyuun waaqayyoo koo jedhere. Kun nuti ko sammuu qabna namni akkana jechuudha jedhee afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti nu hiikaan jiramu barkuni yaada ifa jirudha yoo akkas ta'e immoo nuti barumsa kitaaba qulqulluutti amannu kiristaanummaan keenya kan abbootarraa dhaalleedha hoo jettan immoo akkasitti ifa dubbachuudha malee Yesuus eenyuun waaqa koo jechaa ture. Phaawulosis iddoo biraatti immoo waaqayyo tokko innis abbaadha jedhe. Isa kan akkam goona mee obbo Araarsaani paastariidha jedhanii abbaa gadaa fakkaatu garuu. Sisay baakteeriyaa itu fidin awi Yesus Kristos maquma isaatu iyyuu mataa isaatti waaqayyoodha jette miti maasrajjaa fidi. Okay, maasrajjaan fidi hoo jette immoo Maariyaam eenyutu uume Maariyaam akkamitti uumamteet Yesus fide Yesus ishee erga waaqayyo ta'e Maariyaam maaltu uume? Yalla hawi okan masrajaan video kan afaan deebisi Maryam matu erga Yesus taasatitti waaqayyo ta'e maaf sabdani sobin dhugaa rabbiilaan yani kiristaanummaa kiyyaan imboona ture garuu maal waan ture eedu nama guddaa illee gaafadheen ture qeessota illee gaafadheen ture gaafattee iyyuu siin deebisan gaafii takkiseera odoo musliima ijoollee musliimaa asirratti baastee ifa si baastee si Yesus Kristos waaqayyoodha kan jedhu nu baasi. Yesus Kristos ilma waaqayyoo jennee beekna Matsaaf Qudusii irratti. Kun immoo ifa jira waan hunda keessattuu. Yalla hawi nu fidi maasrajjaa. Ragaa nu fidi. Ragaan barbaadanii. Yesus Kristos waaqayyo matuma isaatiitti waaqayyo nu uume fayyisuus danda'a Yesus danda'a kan jettu naa fidi. Yalla awi maazin jette lubu maatte hojiirran jira dhiifama maal jette meerra Sisay isin barbaada maal jette ragaan barbaada Sisay ragaan ofiti nan barbaada malee maali inde kan gaafachaa jirru kanuma miti ragaa maal jettan me Araarsaanis ni adeemsa araarsaan nan seenan deebisa deesee miti araarsa awi laal maal jette seetati oi awi Yesus Kristos matuma isaatti waaqayyoodha jette waaqayyoodha akka jedhu san maasrajjaa asaayi. Yesus Kristos ergama waaqayyooti jedhee baamnistu taatee farramidishaalaa amma ati Yesus Kristos waaqayyoodha በሚል ቦታ አሳይ ati Yesus Kristos ergama waaqayyoo tetta ergama waaqayyoo ta'uusaa Matsaaf Qudusii irratti iyyuu hin hima Yohaannis Wangeela Maatiyos Luqaas waan feete hunda irrattu Yesus Kristos waaqayyoodha ka jedhu eessaan jiru jiraata akkas taanaan immoo waaqayyo mataa isaatiin kan uume maayinre waaqayyoon maaramii eenyutu waaqayyo isaa dhufe waaqayyo isaa dhufe si jammara waaqayyo kan jedhamu waaqayyoon hin dhalatu maaltu uume laal waaqayyoon siimu waaqayyoon hin dhalatus hin dhalchus hin nyaatus hin rafus